Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaar kafuun hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya kan nagaa jirtu ani nagaa alhamdulillah isin jecha. Egaa kaamee har'aa wanni qabadhee isiniif jechuudha. Akka gorsaatitti jechuudha. Akka gorsaatitti. Waan na bira gahe waan itti saalfadhe jechuudha. Waan itti saalfadhe jechuudha. Innis maal seetanii fira warra kanaati jechuudha. Qallittiin fira warra kanaati. Micattiin haaraa dhufte biyyarra. Haaraa jechuun haaraa akkasii osoo hin taane amma garuu ji'a ja'a keessa jirti jechuudha. Innaa maal naan jettee qallittiin kun jechuudha yookaan madaamti kun maal naan jetti itti himii maashaallah akka haaraa taateef hojii sin hojjetti. Hin ajajamti. Ufumaan beeytee waa hojjetti. Garuu rakkoo tokko qofa qabdi jetti. Rakkoo tokko qofa qabdi jetti. Sirriitti na dhaggeeffadha ijoollee keenya jechuudha. Maal inni rakkoon isii jennaan yeroo baay'ee jetti. Shaamboo sin bitaaf. Waan hunda waan isii barbaachisu. Meeshaa qulqullina isii jechuudha. Waan isii barbaachisu hunda hin bitaaf jetti. Osoo isiin natti himin anatu gaafateetiin kana qabdaa jedhee bitaaf jetti. Sirriitti na dhagaa dubbii kana jechuudha. Sirriitti na dhagaa. Garuu isiin waan bituuf kan gimmaasha fayyadamti malee gimmaashatti fayyadamtu jetti. Innis maali? Doodiraantii doodiraantii fayyadamtu. Yeroo baay'ee hatta anuu bira darbee jetti. Anuu bira darbee shaawurii galtee jedhee yeroo gaafadhu jira jetti. Haa isiin beekattuuf jecha. Shaawurii galtee geessitee yookaan kifli kee qulqulleessi jedhaan jetti. Beekaatumaan jechuudha. Isiin garuu eegalee geessi jedhaatumaan dhuftee qulqulleessiti jetti. Garuu jetti. Wantoota keemikaalota isiin qulqulleessituun kanarra. Wanni funyaan kiyyaan ashimu dafqa isiiti jetti. Dafqa isiiti. Nas saalfadhee fooliin kee hin dhaa jechuuni. Hin xuroofte jechuuni hin saalfadhee jetti laala. Miira isii eeguufiif jecha jechuudha. Nas saalfadhee fooliin kee hin dhayaa deemi dhiqadhu jechuuni nan saalfadhee jetti. Argitanii? Ijoolleen keenya jechuudha. Yeroo baay'ee hundaa miti ijoolleen amma keessattuu jechuudha. Yeroo ho'aa kana jechuudha. Yeroo ho'aa kan yeroo hedduu deddeebisee fudhachiisa jechuudha shaawurii ho'i jechuudha. Ijoolleen keenya immoo wannan isinii dhaamu yoo jiraate. Wannan isinii dhaamu yoo jiraate ganama lafaa kaatanii osoo shaawurii fudhatin yookaan halkan shaawurii fudhanne jettanii raftanii ganama lafaa kaatanii osoo shaawurii fudhatin doodiraantii bichaa dibattanii hojii seenaa. Osoo hin dhiqatin doodiraantii yoo dibattan sanuu caalaayyuu bobaan keessa foolii badaa kenna jechuudha. Isinii galee. Kanaaf irra caalaa jechuudha. Irra caalaa harka caalu jechuudha. Ofii keessaniif gizee kennaa. Qulqullina mana isaanii qulqulleessitan caalaa naa jette hiriyyaan tiyya takka jette. Ani garuu isitti hin dubbanne. Hiriyyaan tiyya takka Ugaandaadha kan isii bira jirtu jette. Yoo xiqquma fooliin itti dhaye jette. Mana kee qulqulleessuu dura deebi ofii keetiyyuuf qulqulleessi shaawurii seeni jettiin jette. Ani garuu difratii akkasii hin qabu jette. Akka buleettii kiyyaatti ilaala waan ta'eef ani garuu akkasitti akka isiin rifattu akka yookaan hamileen isii cabu akkasitti itti dubbachuun barbaadu jette. Ati Itoophiyaadha. Itoophiyaa akka ta'eeti waan taateef itti himii. Suutaan akkana jedhiiti itti himii. Isii tokkana naan jedhi hin jedhiniini. Naan jette.
Kanaaf obboleeyyan kee jechuudha yeroo baay'ee keessattuu gisee ho'aa kana jechuudha. Lammaffaa ammallee qibaati rifeensa keessanii gisee ho'aa kana jechuudha. Qibaati rifeensa keessanii hin baay'isinaa. Ufi baay'isan taanaan innuyyuu foolii kenna jechuudha. Ho'a kanaa wal qabate. Isaan immoo waa hedduu jechuudha keessattuu jechuudha. Ati qulqullina gara kifilii deemta taanaan. Kifilii isaanii qulqulleessuuf deemta taanaan. Kushiinaa seenta taanaan. Baay'ee qulqullina barbaadu. Sirraa foolii gaarii barbaadu jechuudha. Sirraa jechuudha. Uffata ati uffatturraa, qaama keetirraa sirraa foolii gaarii barbaadu isaan. Kanaaf dursitanii waa tokko qulqulleessuun dur ofii keessanii bakka. Wallahi amma kushiinaa yoo baatan jechuudha. Kushiina akka baatanii. Shaashii kushiinaa baatanii saniin deebitanii uffatinaa. Kushiinaa seentan taanaan. Isin kushiinaa seenaati kifilii keessatti yoo seentanii kushiinaa yoo seentan kushiinaa keessatti fooliin nyaataa waan jiruuf isinitti hin dha'u yoo san. Garuu uffanni achi baatanis kifilii keessa yoo seentan isinumaa yoo gufirraa darbitaniif isin muddamsiisa jechuudha. Hin beektan hundi keessanuu jechuudha. Gaafa isaan bira dhaqxan immoo bakka kifilii isaanii beektanii shittoo kireemii maali waan adda addaati ka tabaa kan ati immoo seenteetiin jette foolii addaa isaanii toon itti bakka waan akkas jibban hin jiru jechuudha. Kanaaf obboleeyyan kiyyaa haga isaan dubbatan hin eeginaa jechuudha. Wallahi haga isaan dubbatan hin eeginaa jechuudha. Isaan jechuudha bakka qulqullina keessaniitti waan isin barbaachisu waan akka shaamboo, waan akka doodiraantii, waan akka saamunaa ilkaanii, waan akka saamunaa qaama keessanii jechuudha. Kana irratti isaan yoo manaa yoo dafanii suuqii dhaqanii sii bituu hin dandeenye si akka ofii irraa sii kennan jechuudha. Maaliif qulqullina waan baay'ee jaalataniif bakka kanatti jechuudha sitti hin turan yoo ati gaafatte. Gizees itti sitti fudhatan jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenya yoo kaayoo isin jalaa dhumee rakkattan ta'e himadhaa waan akkana qaban odoo isin jalaa dhumin himadhaa. Ijoolleen tokko ofii isaaniitti of danda'anii bitatantu jira fa'a. Kanaaf jechuudha yoo harka isii eeggattan taate yoo ka isinii bittu taate gizeen itti himadhaa. Isaan bakka kanatti ka ofiitu sii kenna yoo dhaqanii iyyuu dafanii bituu hin dandeenye jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenya manaa qaban waan ta'eef isaan amma saaxirii guutanii lafa kaan isaan saamunaa nafaa ta'ee shaamboo ta'ee saamunaa ilkaanii ta'ee hatta burushii ilkaanii mana isaanii keessa ciise jechuudha. Kanaaf dhaqxanii itti himattan isinii kennitti jechuudha ijoolleen keenya. Kanaaf sirriitti ofii keessanii odoo isaan isin hin fuufatiin ofii keessanii ufuuffachaa deema. Wallahi rifeensi kiyya foolii akkamii qabaa? Qaamni kiyya foolii akkamii qabaa? Hin jiraami. Foolii bakka atuu yoo san jechuudha konfidensi hin qabdu bara yoo foolii wayii yoo sirra jiraate yoo akkas nama bira darbitu bakka hagam akkasitti dhagamu beekti. Garuu son qulqulleeffatiin fooliin keessattuu yoo kadhawu ta'e eenyumattuudha fooliin kee atam sirraa waan dibatte ta'ee yoo dafqitee ta'ee bakka sirraa hin dhahame uffunfadhuuti uf laali jechuudha. Yeroo san bakka sitti dhahee taanaan nama biraati immoo harka san caalaa dachaa hedduuttidha jechuudha. Isin eegalee namni kamuu foolii ufii caalaa foolii nama biraa jibbaami. Kanaaf fooliin kee kasi rabbashe sun nama biraa immoo hagam akka rabbashu yaaduu qabda jechuudha. Akkasii obboleeyyan kiyyaa dhugaa yeroo baay'ee jechuudha. Wanti akkanaa baay'ee nama tuffachiisallee haga isin tuffatan isin geessallee dhugaa rabbi. Meeqa kam ijoollee baay'ee akkanatti arabsan kadhabu jechuudha. Deemee dura of qulqulleessi mana qulqulleessuun dira ka jedhan meeqa kamtu jira wallahi. Kanaaf jechuudha ijoolleen keenya dursa ofiif bootaa kennu jechuudha. Akkasuma isin jedha obboleeyyan kiyyaa akkasitti ani itti musaalfadhee itti gorsimeenaa jettee anuun saalfadhee itti meera mucattiin illee ani yeroo tokko dafee dafni kiyya waan na hooquuf ta'uu danda'a. Doodiraantis yoo dibadhu yeroo baay'ee na ho'isisa bobaan keessaniif baay'een dibanne jette. Yoo isin ho'isise nu jijjiiri jedhaanii doodiraantis san jechuudha. Akkasii obboleeyyan kiyya